seexana hidheera nagaan har'aa kaayyalee hidheeraa gammachuun nagaan kabajamoo abboota keenya abbaa keenya luba Saamu'eel akkasuma kabajamoo abbaa keenya luba Takastee obboleessa koo Daaqnoot harmooliin abbooliin qeerroof karreen waaqayyoo akkasuma karaa sooshaal miidiyaalee warroonni nu ajaa'iban keessanii waaqayyoo bakka bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif abaayatu akkam jirtu nagaa jirtu akkam bultanii akkam turtanii maqaan waaqayyoo abbaa keenyaa har'as godhis kan galateeffame kan eebbifame nuuf haa ta'u akkasuma maqaa isaa waamnee maqaa ishee kan hin baganne haadha waaqayyoo dubaraa Maariyaam kan galateeffamteef kan eebbifamte nuuf haa ta'u hundumti keessanii keessaa cabuuf keessaa baduu malee guyyaa du'aa ka'umsa Kiristoos guyyaa lammaffaatiin baga geessanii baga geenye akkuma beekamu akkuma silaa dubbifamee du'aa ka'umsi kun maali allama ta'ee biraa maali jechuu dandeessuma yoo baay'ee keessanii yeroo darbee guyyaa inni guyyaa sadii booda gidiraa cimaa argee guyyaa sadii booda du'aa ka'eedha gaafa jimaataa fannifamee qidaamee boolla keessa oollee sanbata guddaa halkan ofii isaatiin utuu dhagaa kan irraa kaasaa maaloo achi naqabaa as naqabaa utuu hin jirin ofii isaatiin dhagaa ofirraa darbatee yookaan caccabsee kaase jedha ka'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos har'a moo maali danda'oo ka'edha har'a moo eessa lammaffaa ka'ee jechuun dandeessu egaa barsiisaan guyyaarraa turuutti isin barsiisaa jedhee yaada wangeela irras jira innis guyyaa har'aa yeroo isaanii ergamoonni yookaan qulqulloonni iddoo tokkotti mana cufatanii taa'anii dhaqee isaan gidduun dhaabbatee maal jedhe nagaan isiniif haa ta'u jedhe yeroo kanatti ergamoonni isaa qulqulloonni isaa hin na'anii jedhe nuufis nagaan haa ta'u qulqulloonni isaa suni hin na'anii maaliif namni tokko dheengilda du'ee du'aa ka'ee daganaa immoo dhufee immoo yoo nagaa gaafatu gidduu dhaabbatee abduu namatti fakkaata maaliidha waan isaan jedhanii isaanii mana keessa cufatanii ta'anii kadhannaa barachaa jiranii nagaan isiniif haa ta'u jedhee beekame isarra darbee rakkina gidiraa irra darbee akka isaan amananiif illee amansiisuudhaafi waan baay'ee warra akka Toomaas fa'aa achi warri jiran maal jedhu ani gooftaa eeggadda yeroo kaatee sin agarree ammas hin beekuus amanuu danda'u yeroo jedhu ilaa harka koo kana ilaalii isa bismaarri waraanii cinaacha koo kanas immoo fidii quba kee itti gashe jennaan quba isaa itti gashee yeroo ilaalu maal jedhe nan gubadhe na gube ati yaa Toomaas kan amante ta'e malee kan amanne hin ta'in warri utuu hin argin amanan garuu isaan qulqulloota yookaan immoo eebbifamootadha. Nu har'a gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin dhageenye wangeelaa malee eessa akka ta'e hin beeknu garuu amannee fudhanneerraa qulqulloota jechuudha waaqayyoo galata guddaa haa ta'u. Egaa sagantaa keenya sagantaan galatoo dhumeera raawwateedha. Amma kanattaan suudhaan gara barumsa wangeelaa gara faarfannaatti dabarraa. Kanattaan suudhaan faarfannaa tokko mana keessaa filannee faarfannaa warra itti aanu faarfannaa warra faarfattoota warra gurguddaan lafaa qophaa'aati sa'aatiin keenya baay'ee soqaa jira sababa ta'eefi faarfannaa isa tokkotti galachuudha. Galata waaqayyoo guyyaa irraa eebbisee kan ta'u bilaatti kan jedhu faarfachuudhaaf maqaa baay'ee namaaf roobkuu isa qaba tokko hin amantanii? Amantanii? Galata